Etama beri di dama irise nimu gafa wawo jetani tidegani kuma shani fini balaman gada dosa jira hamile alat nawe toko fale lama fanda kuma shani basadi Here, Arnishan the Muja Chuda, TV the Siri, Durhava Shanta Valaga, make it for a magazine. Make your kiss again. Get over some Allah Chubai. Orang gadar restoran di mana ceksan ada dia deh. Kuma shani di basadi restoran. Gare Shanai Gibe Kiya Beratir Matani, Gare Wara Sodamo Kiya Beratir Matani, Kalwasi ke Nagolabamu Deika Shanto. Kiya Tab. Ada orang gadar restoran di. Naga sabona. Tobing Team Nasri Rati Drama Ripada Vale Beef to Nambo Gada Rati Drama Mega Rati Beef to Nambo Drama Ripada Gada Rati Vale Kia Wajir Ugo Shanangi be bakale irmana Shanangi be Shanangi be Sanu baka kiar itu drama di bawah student पे अज़रा ले बहुत सारे तुम बजरनी Kiya gadar restoran di lagi sana bu. साथ ही केन्यमो डोलबा मुफ्तेमा जरा Kiya roh di lagi. आगे किसी का या आर्टिस्ट केन्या इसने तुल्यर बुना वरिशनन गिबे किया जबल दुआर गानी मका मुबारक मुसलमानी मका वरसोडादिल शनन गिबे Ilame. Azuralle adalle babu buda tajra. Lagana tomi. Atiwan kita fudi wara shana. Obole sige nagunambo amare nuk. Amar shabe shanangibe makakum makagudda makaulfata makara shanangibe kabande shanille nesu dirham libashan jere kenne morali nukendabi. Amar shabe Fudi rufi dirakom ka bure tu jam karawan te rufi. maka shanangibe dikani ulla dibu dijuru kinna kiyan dolar gudda isi butar jira maka shanangibe di dafa wajabdu salwasi che golba mu prema jira kiya go kiya na god shanangibe Artis di famous di fajala watu ka. Kiar bashir warra shanangi be bobatu ke la bakase. Sampata ikata lamba falle da kabada. Maka gudda kana rinto wan. maka shanangibe maka kabajama maka kanan obole sakenda kiya luargani Nasri ati waru shanangi be warra sauda winchadi sitenale dubat. maka kanatu maka nasri chala kana jecha anis maka kana janjabi sutti jira shanangibe kiya argani nuzis miskina asuban luarga sininjena chalwasi chakno goram dir bagani chalwasi kenya goramu daqiqa laban sadi
warri waa naqa Obboleettiin Zainatuun Asburaa maqaa Nasriitiin dirhama 100 galatoomina jedhanii. reefullee kenniteerti ammallee itti dabalte hamilee kennaaf Nasrii warra sodaa sodaata egaa warri sodaa sodaadha wanni keessa deemee dubbatuufi ani immoo warraan fuudhe yoo lammaffaa abbaan giddinatti fuudhe malee hamilee kennaaf warra shanan gibee Yeroo tokko hamilee dhaabee warri Kiyaar Bashir reefu warri shanan gibee jirtu isiniin jedhee yoo jirtu isiniin jedhee jiraachuu keessan sagaleedhaan na agarsiisa. Allaachuu woy allee godhu allaachuu woy jirtu kiyya doolaara isaaniitiin kottu kiyyaa jabal shanan gibee inumaayyuu garee shanan gibee jedhu osoo hundeessineeyyuu garee kana dura ture waan injifatu natti fakkaata. Jemaah, bashannanuu barbaadu dhaggeeffadha. Namoonni tiimiidhaan dorgomaa jirtan tiimii keessa sappoortii godhaafi daqiiqaa 5 booda caalmaasii cufneet nama daqiiqaa 3 booda caalmaasii cufnee hin sirbina. Okay? Luchuu fidi. Doon injifanne na cufaa nama injifanne injifachiisa. So daqiiqaa 3 qofa. Sorry. Daqiiqaa 3 fayyadama. Daqiiqaa 3 booda caalmaasii cufna waan ta'eef gareedhaan jabaadha. Galatuma ilmaadha warri shanan gibee warri maammannuur warri Nasrii multimeediyaa Nasriin sappoortii godhaa daqiiqaa 3 booda isteejii irratti sirboota walitti aansinee taphanna. Abbaan giddi tokko seenaa sana booda iskoon itti bufaa jechuudha. Okay? Abbaan giddi ready. Okay, thank you. Daqiiqaa 3 qabna galatuma ulfaadha. Lakau. Nagin. Gadare Nasrat. Amin jiru. Kuma shani fi dibashayra turemi. Kuma torba dibashani badas ni kunna biran lufi. Amin gadari. Wow. Gadare Nasrat. Dibashani nabira lufi badas ni kunna. Yoba kanjirele. Yoba kanjirele. Riyoni kiyabi. Jala toltini fi. Gadare Nasrat. Kuna tegala gadare Nasrat kuma torba dibashayra jira. Amin gadari. Amanuri. Qarshii 7,500 sadarkaa tokkoffaa qabatee jira. Daqiiqaan 2 qofatu hafe. Daqiiqaa 2 ta'u. Inchufnaa. Gadaa reestooraantii kiyya durfamaa jirtu. Kiyya dhugaa nan lakkaa gadaadhaaf. Gadaaf lakkaa'aan jira. Daqiiqaa 2 qabdu. Daqiiqaa 2. Daqiiqaa 2. Leencoo keessa naa deemu gadaa reestooraantii biraa kalluun. Gadamne 7,500. 7,500. 2 minutes, only 2 minutes. Gadaan atoo kiyya meeq? Dhibbaa nuti naa darbu. Jalaa wal cenqal jennee ilaalla. Gadaan 11 galaa jira. Jaarun deemaa jira. Okay. 15,000 illee agartu. Ila fuuna. Ammallee tagudiin aneera. Waan xiqqoo wayittuyyuu mataa wal guutuu na irratti. Namni maqaa Nasriitiin maqaa biyyaa biyyaa maqaa sabboonaan jedhina. Maqaa Nasriitiin namni na guute. Waan xiqqoo akka lammaffaa ba'uudhaaf ammallee sadarkaa sila tokkoffatti ol deema tokkoffaa birallee ga'eera. Lammaffaa ba'uudhaaf waan xiqqoo wayittunaaf waan isinitti himu. Namni maqaa Nasriitiin guutan. Sabboonaan dhaadhataa jira lammaffaallee naa kun xumuraa. Sabboon tuyilu mul'ata itti dabalteetti qarshii 100 kiyya waan walitti qabatte lakkaa'uufan daqiiqaa 2 irraa cabeera injifachiisuu jechuudha. Daqiiqaa 2 nuuf. Sarpiraayizii guddaa tokko isinii qabna bakka yaadne gahuudhaaf dirhama 150 qofa jalaa kan tiimii Nasrii dirhama 150 qofa. Gadaa reestooraantii Kuma baan irratti fuulee galoonii kanaan caalbaasii gala. Abbaa booyyuu qofa nuyi. Kuma torba bishaan. Ila ammallee waan
dhokatee as keessa jiru tokko jira. Nama jadiidha biyyarraa dhufe. Keessattuyyuu kan sirba isaa osoo beeke jedhamtiin dhageeffataa jirtantu duuba san jira. Silaa isin qofataanis artistiidha. Artistiitu ollaa kiyya ta'aa jira. Isin immoo yaamtanii waan isin gaafatan kophaa kiyyatti cufaa jedhe sabboonan achi. Achumaanis artistii isa bira jiru jadiidha biyya kana keessa jiru hamilee kennaaf. 150 gaafa kennanii jiran. Mee waan tokko isinitti mana dhaggeeffadha. Waan gara nama nyaatu tokko. Garaku. Sodaadha jedhan. Wallahi namni kun gara nama nyaatu. Maamman Nuur Walensoo abbaa gadaa reesturaantii dura 2,000 eegan. Sana booda 3,000 godhe. Sana booda ammoo gadaa reesturaantii yoomuu hin injifatamu jechuudhaan dirhama 2,000 dabalee 5,000 akkaawuntii kan kooka Nasrii Haalulee irratti maqaa gadaa reesturaantiitiin galii godhee jira. Mee hamilee naa kennaa. Gadaa reesturaantiin sagantaa guyyaa har'aa kana dirhama 5,000 kennuudhaan maal isin jedhame akka dhaabbataatti dursaa jira hamilee naa kennaa. Hamilee mee gadaa reesturaantii. Kanaafuu ispoonsarri gadaa reesturaantii. So, agak ada nih. Kuma jahabi shantama gadaa reesturaantiitti aanee deemaa jira. Hamilee naa kennaa. Kamu beti dabalu mo ilmu dia bisa. Me wali kamu beti dabalu mo itu. Indanda. Adumat. Shanak beti dabalu dia jadi mata ufiti benda dapat. Ada tu wali kan? Kamu beti dabalu mo apa mana? Bisa. Kamu beti dabalu mo? Okay. Daging no. Iddoo keessatti isin kuma sadii dhibba sadii. Iddoo keessatti isin deebisuuf malee hammeenya bakka hin taane eegicha amma bartanii itti walii galuun bee hamilee oomuma keessanii hamilee warri shanan gibee. Yeroo tokko warri shanan gibee jirtuu kiyyaar jennaan jirra jedhanii maallaqa guddaa dhangalaasuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamanii ture. Gadaa reesturaantiin 7,500 dursaa ture. Tiimiin keenya 6,050 qabaa ture. Amma immoo erga shanan gibee tiimiin mubaarak walirra jiganii nullee tiimii Nasrii dhiisuudhaan Tiimiin Nasrii Haalulee fi gadaa reesturaantii 10,500 gadaa reesturaantii abbaa gadaa moohoo osoo hin taane Nasrii illee ammaneeti. Walumaa galatti erga tiimii walitti jiguu taate sadarkaa keessa gadiitiif maqaa gadaa reesturaantiitiin 13,550 dursaa jirra. Hamilee nu kenna. 13,550 gadaa reesturaantii. Maqaa guddaa maqaa warra shanan gibee warra sanyii mootii jedhu qabannee moohatamnee galuu hin qabnu abadan kiyya keessa ka'e kiyya keessa nu ka'e moohatamnee galuu hin qabnu. Yoo akkas taate Dhaggeeffadhaa dhiifama guddaa sorry daqiiqaan qabnu already time is up. Time is up. Dhaggeeffadhaa cufuufan already
Isaan kuma kudhanii nuti kuma kudha sadii fi dhibba shanii fi shantama fagoo jirraa. Yoo san taate gadaa reestooraantii mataa isaa gurgurree boona malee sabboonatu gurgurama malee gadaa reestooraantiin hin mo'amu. Sa'aatii yoo taate sa'aatiitti fayyadamu. Okay. Dhaggeeffadhaa. Sa'aatii 11:33 sa'aatii 11:35 wallaahi nan cufa. Only 2 minutes. Yaada na jijjiirsi daqiiqaa lama qofa. 2 minutes. Nan cufa jechuudha. Daqiiqaa lama qofa. Thank you. Maqaa guddaa maqaa ishee gibeen baannee akka mo'atamnee hin galle. Jabaadhaa garee gadaa reestooraantii fi nasriyaa Nutillee gadaan kenna waan taateef gadaa hin kenninu hamma dhumatti haa deemanii erga saniin booda mana manaan deemnee walirratti cufnaa sa'aatii kenna yoo kabajne walirraa kenna yookaan immoo duraanuu mooyamnee hin beeynu warra har'aatti hin mooyamu hundi keessanuu hamilee ofii kenna. Shabee 500 mi'a milee kennaafi. Kuma tokko dabalee jira shabee. Soo kuma lamaan durfamaa jirtu jechuudha. Okay, jabaadhaa. Daqiiqaa keessan almost dhumaa jira. Nan lakkaa dhugaa lakkaa inni injifachiisan. Maammanuur gadaa. Dafiga daqiiqaa keessan dhumeera. Okay. Okay, qophaa lakkaa ofii. Lakkaan jira. Keessa si argaa jiru ati dheeraadha. Kunoo na gargaara jedhaa jira. garee warra shanan gibee kiyyaa jabal keessa jira waan ta'eef mo'atamnee galuu qabnu maqaa guddaa qabna. Sa'aatii hundi keessa hin qabdaniitu waan ta'eef maqaa guddaa kana baannee akka mo'atamnee daqiiqaa tokko qofatu hafa. Abdi taragaage. Maqaa kana daqiiqaa tokko qofa baannee injifatamaa jirtu. Time is up. Daqiiqaa tokko qofa qabdi. 5G warri garee warra 5G dhameer hin mul'attan uffatan gara fuulduraa kana cholla laaltu. Ayyee. Kiyyaa jabal mul'ata dheeraadha dhaabidhaan illee. Ayyee. Okay, dhaggeeffadhaa. Time is up. Gadaa restaurant injifateera tokko lama sadii hamilee gadaadha. Gadaa Restaurant. TV Nasri Anole Gadaa restaurant. kuma kudha sadii fi dhibba shanii fi shantama gadaa reestooraantii. Gadaa restaurant. Caalbaasii kana kuma 13 dhibba shanii fi shantama. Nasriin isin galateeffatu sana booda kallattiidhumaan sirba afeerree badhaasatti ceenaa thank you. Amma nu dhaggeeffatanii tiimiin lamatu ture tiimii Mubaarakii fi tiimii walumarratti tiimii shanan gibee akkasuma tiimii Nasriitii fi gadaatu ture tiimii lamaan kana walirra jissinee amma bu'aa argamee fi firii dadhabbii keessanii isin beeksisne osoo yeroo fudhatiin gara iskee fi abbaa giddiitti isin dabarsinee isin bohaarsinaa tiimiin keenya dirhama 13,500 fi Shantama. inni baatee jira gadaa Reestooraantii. Gadaa reestooraantii. Garee warra shanan gibeesi qarshii 11,200 sadarkaa lammaffaa qaban hamilee meera tokko hamilee bu'aa qaba. Okay, gadaa restaurantiin galatoomaa jecha sagantaa badhaasaa kana abbaan sagantaa har'aa Mubaarak Musammaatii fi Abdiis Iskindar Taamiru gara waltajjiitti dhufuudhaan naafeeru. Iskindarii fi gadaa Iskindarii fi Mubaarak Musammaa hamilee naafeera waltajjiitti. Gara waltajjiitti naa ba'a. Galatoomaa ulfaadhaa iskee awwaallee asirratti. Suuraa bareedaa kaasaa fi gadaa baay'ee galateeffannaa. Thank you ulfaadhaa. Hamilee kennaa fi meemaanoo. Hamilee kennaa fi maanoo. Gadaadhaaf gadaa restoorant. Badhaasatti naa kenniif. Mubaarakitti kenni badhaasicha. Okay. Tiimiin gadaa, yalla tiimiin gadaa. No. Jalli garuu. Ariifadhaa jechuudha hindiidhaan. Yalla. Bakka tashannafaa jechuudha. Tashannafii qafiin. Thank you. Badhaasa baniif. Hiikkafat. Abana maamilee kennaafi.
Abanam, amile ke nafika. Wow, baye mareda, kada restaurant, pada sana, drama kubu kuda sedikit version ini. Amile ke nafi maru sore. Mama Nurifi, Nasri Anole, baye single ni pada tini ke sabuton. Thank you. Uga halum barbane to ko tujira. Gada restaurant illen ijmadawa dure. Also kaumsarra. Maka shanang ibe jarum kane jiranne akani jiban ni vegna isinille idrite nagamini warru masajatu barafame anille bara sakana bakabua gada restaurant ikandure obole sage nakaliri tigenna isinammo obbo mamanur ibrahim nogetani galatoma ulfana gare na marifuma yaro to kamile Mubarak semua mah. Lek. Ikut surah. Gada tim Nasri. Pada satu kota beca jadi bahasa mana kata. Ifam guna stage ra mubas. Ifam. Okay. Surah to kofa. Warishan gibe warila mafabatan Amiraf Kiyan وتجربة بعتني ولا سكي سافرتو. Thank you. Galatoma mata Amira ni Kiyan. Stage ra mubas. Ifam. Thank you. Iya watajit. Amu watajit. Wala sana ifam. Thank you so much. Bana sakana. Amile ke nafi maro. Amile ke nafi maro shara ni. Drama ko gura to coffee. Especially lama fabani jo. Amile ke salafa na male ape kapshi ko fasita na amile. Gadatis ke ni deti baise. Gadan le support ko deti bifu fashini. Hobe sorati. Okay, aye. Thank you. Baka desan. Amma Shamba Janna. Go ahead. Bifama Gudda. Shora Olana, Sakata Kenya, Kanuba Taturi. Baye Jala Kabajru. Esri Multimedia, Nasriano Legaro Techita Melina. Amile Gudda Nasriano. Amile Kenafi Maro. Barasakana. Agar tu media lalu kata Surawari dan Kasabi. Aye, Unfata, Galatuma. Pada sore biro nejuru, garo Bashanane ultirebi. Abibi. Amile Kenafi Maro. Thank you. Amile Kenafi. Thank you, Galatuma Unfata. Go ahead.
Mano, Sina,